Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageen keenya kabajaa bakkum jirtan sinaa ga'u jedha amajjii 8,2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan ga'een ka'aatii jalqaba irratti hanga foota oduun. Waldaan Hakimoota Oromiyaa komiin kafaltii yeroo hojii isaatii dabalataa ogeeyyii fayyaa akka furamu gaafate. Ji'oota ja'an darban Affaaritti godaantonni seeraan alaa 8,000 tilmaaman to'annoo jala oolfamuun ibsame. Minisootaatti miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumruukaa IC dubartii tokko ajjeese. Ameerikaan lakkoofsa biyyoota Afrikaa fiizaaf qarshii qabsiisan dabalte. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Gadaa Walaabuutii amma oduu bal'inaan. Waldaan Hakimoota Oromiyaa komiin kafaltii yeroo hojii isaatii dabalataa ogeeyyii fayyaa akka furamu gaafate. Waldaan Hakimoota Oromiyaa xalayaa biiroo fayyaa Oromiyaatiif barreesseen akkaataa qajeelfama marii ministeerotaatiin bahee fi ministeera fayyaatiin dhiyaateen caffeen Oromiyaa raggaaseen shallaggiin kafaltii hojii yeroo sa'aatii dabalataa mindaa hojjetaadhaaf yeroo sanatti kaffalamu guyyaa 30 qooduun herreegama jedhe. Guutuu isaa akka taanatu isiniif dhiyeessina. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageen keenya kabajaa bakkum jirtan sinaa ga'u jedha amajjii 8,2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan ga'een to'aatii jalqaba irratti hanga foota oduu. Waldaan Hakimoota Oromiyaa komiin kafaltii yeroo hojii isaatii dabalataa ogeeyyii fayyaa akka furamu gaafate. Ji'oota ja'an darban Affaaritti godaantonni seeraan alaa 8,000 tilmaaman to'annoo jala oolfamuun ibsame. Minisootaatti miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumruukaa IC dubartii tokko ajjeese. Ameerikaan lakkoofsa biyyoota Afrikaa fiizaaf qarshii qabsiisan dabalte. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Gadaa Walaabuutii amma oduu bal'inaan. Waldaan Hakimoota Oromiyaa komiin kafaltii yeroo hojii isaatii dabalataa ogeeyyii fayyaa akka furamu gaafate. Waldaan Hakimoota Oromiyaa xalayaa biiroo fayyaa Oromiyaatiif barreesseen akkaataa qajeelfama marii ministeerotaatiin bahee fi ministeera fayyaatiin dhiyaateen caffeen Oromiyaa raggaaseen shallaggiin kafaltii hojii yeroo sa'aatii dabalataa mindaa hojjetaadhaaf yeroo sanatti kaffalamu guyyaa 30 qooduun herreegama jedhe. Guutuu isaa akka taanatu isiniif dhiyeessina. Ji'oota ja'an darban Affaaritti godaantonni seeraan alaa 8,000 tilmaaman to'annoo jala oolfamuun ibsame. Komishiniin poolisii naannoo Affaar ji'oota ja'an darban keessatti lammiilee faddaaltotaan gowwoomfamanii godaanuuf turan 7,900 ol to'annoo jala oolchuuf beeksise. Dabalataa akka taantu isiniif dhiyeessina. Minisootaatti miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumruukaa IC dubartii tokko ajjeese. Minisootaatti miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumruukaa dubartii ganna 37 tokko ajjeeseera. Bal'ina isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Ameerikaan lakkoofsa biyyoota Afrikaa fiizaaf qarshii qabsiisan dabalte. Ameerikaan biyyoota Afrikaa dabalataa fiizaa argachuuf qarshii qabsiisuu qaban ifa goote. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatina. Oduu guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma. Ji'oota ja'an darban Affaaritti godaantonni seeraan alaa 8,000 tilmaaman to'annoo jala oolfamuun ibsame. Komishiniin poolisii naannoo Affaar ji'oota ja'an darban keessatti lammiilee faddaaltotaan gowwoomfamanii godaanuuf turan 7,900 ol to'annoo jala oolchuuf beeksise. Dabalataa akka taantu isiniif dhiyeessina. Komishiniin poolisii naannoo Affaar ji'oota ja'an darban keessatti lammiilee faddaaltotaan gowwoomfamanii godaanuuf turan 7,900 ol ta'an to'annoo jala oolchuuf beeksise. Komishinar Komishinii Affaar Bilaal Ahmad akka ibsanitti poolisiin naannichaa hojii nageenyaa idilee taasisuun alatti humna namaa baay'ee ramaduun buufataalee sakatta'iinsaa fi daandii geejjibaa itti fufiinsaan hordofaa jiraachuu eeraniiru. Akka ibsa komishinarichaatti lammiileen qabaman kunneen baasii geejjibaa fi eegumsa komishinii poolisii naannoo Affaarii fi miseensota isaatiin gara naannoo irraa dhufanii kanneen akka Kombolchaa, Allamaaxaa, Maqalee, Kamisee, Adaamaa fi Harargeetti deebifamu gabaafameera. Haa ta'u malee ka'umsi yakkoota daldala namaa naannoo Affaariin ala ta'uun isaa hojii to'annoo kanaaf qormaata guddaa akka ta'e Komishinar Bilaal Ahmad ibsaniiru. Imaltoonni irra caalaan isaanii naannolee ollaa godinaalee Amaaraa, Tigraay fi Oromiyaa irraa waan dhufaniif faddaaltonni naannolee kanneen keessatti waan socho'aniif yakka kana hundee irraa furuuf rakkisaa ta'eera jedhanii. Haaluma kana komishinichi rakkoo kana furuuf tibbana naannoo Amaaraa waliin waliigaltee waloo mallatteessuun sochii waloo eegalamuu isaa ibsaniiru.
Komishinerichi himannaa sobaa poolisii naannichaa irratti karaa miidiyaa hawaasaa adda addaatiin dhiyaates cimsanii balaaleffataniiru. Naannichi daangaatti dhiyoo ta'uu isaa ilaalcha keessa galchuun akka daandii qaxxaamuraatti fayyadamuun suuraa poolisii xureessuuf tattaaffiin godhamu fudhatama kan hin qabne ta'uu dubbataniiru. Sababni isaas naannoon Affaaris ta'ee caasaan isaa gocha yakkaa kana keessatti hirmaannaa tokkollee akka hin qabne ibsaniiru. Dhumarrattis poolisiin naannichaa yeroo kamiyyuu caalaa to'annoo isaa cimsee kan itti fufu ta'uu ibsuun kutaaleen poolisii naannichaa to'attoonni buufata sakatta'insaa fi hawaasa waliin ta'uun rakkoo biyyaalessaa kana faddaaltotaa fi hirmaattota yakkaa irratti hubannoo barbaachisaa ta'e kennuudhaan akka ittisan waamicha dhiyeessaniiru. Torban darbee lammiilee faddaaltotaan gowwoomfamanii gara biyyoota alaa erguu fi walitti qabaman fe'ee naannichatti magaalaa keessatti naannawa marfata magaalaa Samaraatti garagaluun namoonni 22 lubbuun darbuu fi namoonni 65 ammoo miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan irra ga'u OFM isiniif gabaasuun kan yaadatamudha. Minisootaatti miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumruukaa ICE dubartii tokko ajjeese. Minisootaatti miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumruukaa dubartii ganna 37 tokko ajjeeseera. Bal'ina isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Minisootaatti miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumruukaa dubartii ganna 37 tokko ajjeese. Qondaaltonni Minisootaa Tiraamp miseensi of tiisuuf jecha itti dhukaase jechuu balaaleffataniiru. Waajjirri nageenyaa Ameerikaa Reenii Nikool Good jeequmsa uumuun seera kabachiisaa imaltootaa fi gumruukaa jalaa bahuuf yaalaa turte jedhe. Kantiibaan magaalaa Minneapolis Jaakob Firii miseensi kun humna akka malee fayyadamu du'a namaaf sababa ta'eera jechuun ICE magaalattiidhaa akka bahu gaafateera. Tarkaanfii godaantota seeraan alaa irratti taasifamaa jiruun miseensonni ICE dhibbaan lakkaa'aman magaalattiitti ramadamaniiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame roobii ganama sa'aatii 4:25 battala dubartii kanatti dhukaafame agarsiisa. Ajjechaa Reenii duuba magaalaa Minneapolis keessatti mormiin uummataa ka'ee jira. Hooggantoonni olaanoo naannoo Minisootaa uummanni akka tasgabbaa'u waamicha dhiyeessaniiru. Kantiin mana maree magaalaa Minneapolis Elliot Pine akkasuma gaazexaan Minnesota Star Tribune haadha isii kaasuun dubartiin ajjeefamte Reenii Nikool Good ta'uu isii mirkaneessaniiru. Seneetariin Tiinaa Smith Reenii lammii Ameerikaa ta'uu isii ibsanii miseensi mana maree Ilhaan Umar ammoo dubartiin sun bakka sana irratti akka ilaaltu seeraa turte dubbatanii. Ajajaan poolisii Minneapolis Brian O'Hare akka jedhanitti dubartiin sun qorannoo yookiin hordoffii seeraa kamiyyuu irratti akka hin turre ibsaniiru. Hoogganaan tajaajila nageenya biyya keessaa ammoo dubartiin sun konkolaataa isii akka rasaasaatti fayyadamuudhaan ICE rukutuuf yeroo yaaltu ICE'n akka of eeggannootti rasaasa fayyadame himaniiru. Garuu kantiibaan magaalaa Minneapolis Jaakob Firii himannaa kana onnee guutuu mormaniiru. Akka ragaan viidiyoo mul'isutti dubartiin sun ICE irraa fagaachuuf konkolaataa isii oofaa turte malee gara isaanii oofaa hin turre jechuun falmanii. Bulchaan naannoo Minisootaa Tim Walz gochi kun guutumaan guututti ittifamuu ni danda'a ture jedhaniiru. Akkasumas bakka inni raawwatame bakki George Floyd itti ajjeefame irraa maayilii tokko qofa fagaatee akka jiru yaadachiisuun uummanni aarii isaa karaa nagaa qofa akka ibsu waamicha dhiyeessaniiru. Walz ibsa gaazexeessootaaf kennaniin uummata Minisootaan akkana jedhanii aarii keessan nan nagaa anillee nin aara garuu isaan jeequmsa barbaadu nuyi ammoo waan sana isaaniif kennu hin qabnu. Bulchaan Minisootaa Tim Walz waan qondaaltonni federaalaa waa'ee taatee kana jedhan balaaleffataniiru. Meeshaa ololaa kana hin amanina jedhan waan waajjirri nageenya biyya keessaa jedheef yeroo deebii kennanii. Ameerikaan lakkoofsa biyyoota Afrikaa fiizaaf qarshii qabsiisan dabalte. Ameerikaan biyyoota Afrikaa dabalataa fiizaa argachuuf qarshii qabsiisuu qaban ifa goote. Guutuu isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Ameerikaan biyyoota Afrikaa dabalataa fiizaa argachuuf qarshii qabsiisuu qaban ifa goote. Bara darbe baatii adoolessaa keessa hojimaatni bahe iyyattoonni fiizaa Ameerikaa akka qabsiisan ajaja. Ibsa marsariitii waajjira haajaa alaa Ameerikaa irratti boodana baheen ammoo biyyoonni 38 kan tarreeffaman yoo ta'u 24 biyyoota Afrikaadha. Biyyootni dabalataa yeroo ammaa fiizaa argachuuf qarshii akka qabsiisan gaafatamanis Aljeeriyaa, Angoolaa, Baangilaadesh, Beeniin, Burundii, Keep Verde, Kuubaa, Jibuutii, Fiijii, Gaaboon, Ivory Coast, Kirigistaan, Neepaal, Naayijeeriyaa, Senegaal, Taajikistaan, Toogoo, Yugaandaa, Vaanuwaatuu fi Zimbaabuweedha. Hojimaata kanaan fiizaa hojii fi turistii B1 fi B2 argachuuf lammiileen biyya kanaa yeroo iyyatan murtoo abbaa taayitaa dhimmi ilaallatuun doolaara 5,000, 10,000 yookiin 15,000 qabsiisuu irra jiraata. Murtoon bara darbe hojiirra akka oolu ta'e kun biyyoota kanneen akka Buutaan, Boostwaanaa, Rippaabilika Jiddugaleessa Koongoo, Gaambiyaa, Giinii Bisaawuu, Malaawii, Mooritaaniyaa, Naamibiyaa, So'aatoomee, Tanzaaniyaa, Turkmenistaanii fi Zaambiyaa ilaallata ture. Iyyattoonni fiizaa kun qarshiin qabsiisan fiizaa argachuu isaaniif wabii kan hin taane yoo ta'u, eeyyama fiizaa argatanis ta'e yoo dhaban qarshiin kun isaaniif deebi'a.
hojimaatni biyyoota 38 irratti hojiirra oola jedhame kun Ameerikaatti yeroo isaaniif eeyyamame caalaa warra turan to'achuuf akka ta'e qondaalonni biyyattii ni himu. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatooma.